Hiriyaa gaariin yeroo hundumaa waan gaarii namaaf yaada. Hiriyyaan badaan immoo amala gaarii mancaasaa akkuma Oromoon jedhu kanumarraan wal qabate illee akka seera amantiitti macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jira waa'ee hiriyaa gaarii fi hiriyyaan badaan jechuudha. Ashamaa harka fuune maatii furtuu dhaloota miidiyaa fur hanga dhumaatti yoo turtan har'a waa addaa tokko dhageessu turtii gaarii. Tole irra deebi'uudhaan nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii furtuu dhalootaa miidiyaa foor hunda keessanii fi har'a dhufeen jira. Sababiin ani itti har'a dhufeefis akkuma jalqaba irratti dubbadhe galatoomaa isiniin jechuudha. Akkuma kana immoo wantoota tokko tokko wal wajjiniin ilaalla jechuudha. Tokko wantoonni kun hiriyaa dhumarratti waan wal qabatedha jechuudha. Toora miidiyaa kanarraa Facebook irraa kanneen argadhe tokkos isiniif qooda. Akkuma kana immoo hiriyoo tokko dhugaadhumaan galatoomaa isiniin jechuun nufe dhugaadha. Miidiyaa kanarraa dadhabbii baay'ee qabaatuyyuu bu'aansaa yeroo akkasiidhaa fi hin mul'ata jechuudha. Hundumti keessanuu guddaa naaf galatoomaa isiniin jechuun jaalladhaa, baay'een isin jaalladhaa, baay'een isin kabaja. Waa'ee hiriyaa fi waa'ee namoota yeroo namoonni gammadan nama faana gammadanii nama faana gaddanii macaafni qulqulluu seera amantii keessatti illee kakuu haaraa keessatti nuuf kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf egaa akkuma kana hiriyaan gaarii maal akka ta'e, hiriyaan badaas maal akka ta'e, akkuma kana immoo waa'ee dubartii bineensota yookaan ilbiisa akkatti jibbisiisa sana jechuudha. Sodaatota taane na jibbisiisa jechuudha. Guddisaa yookaan kunuunsuudhaaf otoo jirtu ishii liqimsuu kan iddumiidhaan gahuudhaaf ka'ee wal qabatee dhimma hiriyaa irratti wanta barreeffame tokko wal wajjiniin ilaalla. Kanaaf turtiin keessan furtuu wajjiniin ta'a jechuudha. Innis maal yoo jettanii dubartiin kun maal akka ta'e hiriyaanis akkamitti akka nama adamsee yookaan gaadee nama miidhu hubachiisa jechuudha. Walumaa galatti isin komachuu kan nama komachuuf otoo hin taane kana nufe barumsarraa waan hin argadheef isinis akka irraa barattanii fi akkuma kana immoo dhugaadhumaan hiriyaan dhugaan namni maal akka ta'e maal keessattis yeroo akkamiis akka madaalamu waanan argeef galatoomaa isiniin jechuun nufe. Egaa dura wantoota lama isiniif dubbisa. Inni duraan macaafa keessatti ergaa warra Roomaati kun kanaan duras waa'ee kutaa kana keessaa qabadhee dhufee jira jechuudha. Isiniin jedheera. Qabadhee dhufeen ture waa'ee hamaa gaariidha immoo irratti har'a immoo akkana jedha. Ergaan kun warra gammadan wajjin gammadaa, warra boo'an wajjinis boo'aa jedha. Namoonni baay'een keessan boosaniitu nafaana gadditaniitu yeroo gammachuu koottis immoo akkuma kana nafaana gammadaa turtan keessumattuu gaafa miidiyaan kun yookaan yuutuubiin kun koongiraanaaf deebisee kallattii adda addaatiin gammachuu keessan nafaana ibsattaniitu. Sagaleen kun baay'ee na ajaa'ibe. Yeroo gammadu isa gammadu wajjin gammadaa, yeroo gaddaa immoo isa gaddee wajjin gaddaa kan jedhu irratti jechuudha. Kanaaf baay'een keessan amantaa biyyaan otoo gargar hin qoodin dhugaadhaas keessaa obboloota nafaana buusan gadditan nama tokko qofa nama naannoo walitti dhufeenya qaamaan illee beeku jaan argee jechuudha. Kaan keessan garuu asuma irratti isin bare garuu akka obboloota koo wajjin aladheetti boosanii gadditanii siga ammoo gaddi kun jettanii nagorsitanii hojii kollee naaf hojjechaa turtan dhugaadha. Guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. የጓደኝነት ጥግ ማለት እቹን በቃ hanga hiriyaa hanga namaaf yaadu keessatti waan argadhee fi galatoomaa isiniin jechaan dhufe. Kanuma keessatti egaa namoota lama immoo baay'ee kan ajaa'ibsiifadhe. Kan keenya eenyumtu miidiyaa kana guddisuuf akka gareetti kan qabaannu jiraachuu danda'a, kan qabu jiraachuu danda'a. Obboleettii keenya tokkee si'uu fi akkaduma kana caaloo firoo dhugaa firii caaloo firii guddaa naaf galatooma. Akka addaatti
even waliin illee haasaa kara keessaa miseejii keessaa hin qabnu garuu baay'ee tokko galatoomaa isiniin jedha isiniin illee jechuudha. Maaliif akkuma kanallee tokkeen masmara yookaan toora keessaan illee gama WhatsAppidhaan sagalee naaf keessee gadda kee ibsattee turte yaada jajjabinaas naaf keessee turte ta'a galatoomiin siin jedha. Akkuma kana caaloon koomentii jalatti yaada nama jabeessu naa barreessite. Egaa hundumti keessan bakka tokkotti waaqayyo isinaa eebbisu galatoomaa isiniin jetti. Furtuuni jabaattee jirti jechuudha. Furtuun engaddaa wabii waa tokko dhaamsa keessatti furtuu ishii durii furtuu ishii jabduu sana barbaannaa ishii nama gorsitu ishaala hundumaa keessatti dhaabbattee jabaadhaa namaan jettutti kun dhiisee furtuu ishii namna ani gaddaa fi ture sunis akka ishiin jabduu taatu godhee kan guddise haala kam keessatti iyyuu boo'ichaan gadduudhaan otoo hin taane karaa uf jabeessuudhaan injifattu akka taatu wanti hundumtuu qormaanni kamuu bakka kamitti wanatti dhufe na barsiisee darbuuf malee na miidhuudhaaf akka hin taane godhee kan na barsiise sanaaf kana caalaa gadduun barbaadu maaliif akkan jabaadhuuf inni akkatti akka na guddise waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa jechisaa keessa haala kam keessattuu bakka kamitti qormaanni sitti dhufu simiidhuuf miti mucaako intala koo jabaadhu si barsiisuuf malee jedha ture dhugaadha jechoonni isaa kanadha. Maqaa koo guutuudhaan na waamu intala koo mucaako akkasitti na waama waan ta'eef faazariin koo jechuudha. Kanaaf dhugaadha. Tokko na barsiise sirriitti maal na barsiise jettanii hiriyyaan maal akka ta'e sirriitti na barsiise namni maal akka ta'e sirriitti na barsiise. Kanaaf waaqayyo lubbuusaa naafaa boqochiisu haqananiisu jedha sinillee asumaan egaa yeroo darbees jajjabina naaf hawwatan keessatti lubbuu isaatiif waan gaariin akka ta'u boqonnaa gaarii akka argatan ibsaa turtaniitu galatooma isiniin jedha. Tole egaa gara hiriyyaa sanaatti akkamitti akka hiriyyaa akkamii wajjin illee deemuun akka isiniif ta'u waa tokko isinii kan qooduu dhufe sana ammas macaafa qulqulluu keessaa waliin qabeetan isiniif dubbisa. Innis akkana jedha. Inni gowwoomina hiriyyaa gadhee amala gaarii ni mancaasa. Argitanii inni gowwaani yookaan immoo gowwoomaani namni amala badaa qabu tokko jechuudha. Amala gaarii mancaasaa jedha. Hiriyyaan badaan sun amala isa gaarii akka mancaasu dubbata jechuudha. Tole gaabboloota ko isin garuu isa kana keessatti sin madaalee miti dhugaadhumaan sin hiriyyoo tokko tontaan obboloota ko isiniin jedhe sinitti hin qaaneffadhu maaliif karaa adda addaan na jajjabeessaa waan turtaniif jechuudha naaf galatooma. Tole gara dubbii sanaatti yeroo deemu garuu yaadaan na caqasaa. Egaa dubbisni yeroo tokko akkaataa loqodaa naannoo irraan kan ka'e gargar ta'uu ni mala. Isa kanaaf immoo na of galchitu jechuudha. Tole egaa fuula irraatii waan kana dubbisee faarfataa guutuu shifarraa irraatii faarfataa guutuu shifarraa toora miidiyaa innookaan peejii isaarraatii waan dubbiseef jechuudha. Tarii egaa iddoo kanatti kaa'uun sirriinatti tarii seerii tuubii dhorkuu danda'a laata waan akkasii kana hin beeku. Kanaaf mee wal wajjiniin haa dubbifannu. Nansinii dubbisaa irraatii waa akka barattan immoo abdii guddaa hin qaba jechuudha. Akkana jedha eeggannoof of eeggannoo jedha. Eeggannoof of eeggannoon dubbisaa jedha. Dubartii suura irratti argitan kun bineensa mana keessaatii guddifatuuf tokko qabdi. Bineensi kunis meetira 2.5 dheerata. Guyyaa muraasaan booda bineensi kun nyaata nyaachuu dide. Dubartiin kun yaaddoftee nyaata akka nyaatuuf nyaatota filatamoo gosa adda addaa dhiyeessitiif. Garuu nyaachuu ni dide. Furmaata yoon argadheef jettee gara dooktara bineensotaa bira fudhattee deemte. Dooktarri kun gaaffii tokko gaafachuun jalqabe. Akkas jechuun gaafate. Bineensi kun haala akkamiin ciisaa jedheeni isheenis jalqaba irratti gaafan irribaa ka'u bukkee yookaan cinaakoo ciisa ture.
Guyyaa itti aanu immoo guutummaa guutuutti dhaqna koo irra diriiree isaa rafuun argee. Guyyaa biroo immoo utuu inni naannoo mataa kootii diriiree ciisuun argee jettee tokko tokkoon waan ta'e hunda isaa itti himte. Eenyutti? Dooktara sanatti himti jechuudha. Itti himte. Dooktarichis ajaa'ibsiifannaan erga dhaggeeffateen booda akka isheen rakkoo keessa seenaa jirtu fi akka isheen bineensa kana dhaabbata warra bineensa kunuunsanitti deebistee bineensicha kennituuf gorseen jedha. Bineensi kun nyaata nyaachuu kan dideef kan dhaabeefis dhaabeesiif garaa isaa keessatti bakka bal'ifata yookaan free space akka hafuuf yaadatti kan inni immoo kallattii adda addaan si bira ciisaa ture. Akkamittiin akka si liqimsuuf bukkee fi beekuuf jedhee hanga kee safaraa ture jedheen. Dhaamsaan isiniif qabu jedha gaadhuma irratti. Dhaamsa isiniif qabu gocha jedha. Isiniif qabu jedhee gocha jaalala fakkeessuun namoonni isin irratti raawwatan hundinuu jaalala ta'uu dhiisuu danda'a. Jaalalli hundinuu jaalala miti. Hariiroon hundinuus hariiroo gaarii miti. Tokko tokko hiriyaa gaarii of fakkeessee sitti siqee si miidhuuf roga hanqina keetii qorata. Tokko tokko immoo hiriyaa gaarii fakkaatee sitti siqee iccitii kee guuruun rakkoo keessa si buusuuf si basaasa. Diinni kee si miidhuuf fira fakkaatee sitti siqachuu danda'a. Yeeyyii gogaa hoolaa uffatee hoolaa nyaatu akka jechaatti. Kanaafuu hariiroo eenyuun waliin qabaattu keessatti wantoota hundaa abshaalummaa fi ogummaan xiinxalii hubachaa deemuu qabaatta. Addunyaa kana irratti dhalli namaa namaaf qorichas summiidhas. Namni miidhamuu irraa ooluu fi nama waliin jaalala dhugaan jiraachuuf hubannaa of eeggannoo fi ogummaa cimaa nu gaafata. Galatoomaa jedha. Egaa kana fakkaata jalqaba irratti waa'ee dubbisaa isiniif kaa'een ture. Maal isinin jechuu barbaade akkas jedhu jecha tokko bofti waan si jaallateef miti kan sitti marmu si idduuf malee jedha. Egaa maaliif jalqaba irratti waa'ee galatoomaa waa'ee haala gaarii ibsaa dhuftee amma maaliif akka kanatti ibsitee dhumarratti jechuu dandeessu miti kun dhugaadhumadha. Hiriyoonni keessan eenyu akka ta'an hiriyaa yeroo akkamii akka isin faana deeman adda baafattanii baruun dirqamadha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf taanaan waaqayyo isin haa eebbisu. Isin dhugaadhumatti amalli kun akkuma furtuu gargaartan akkuma furtuu jajjabeessitanii iddoo biraatti illee darbee akka jiraatu immoo isiniif dhaamsa kooti jechuudha. Kanaaf egaa bara kana keessa wantoonni akkasii hin jiru. Bineensa kanaan fakkeeffamee haa dubbifamu yoo malee hiriyaan keenya hiriyaa akkamiiti hiriyaa yeroo akkamiiti jennee adda baafachuullee hin qabna jechuudha. Maaliif kan immoo macaafni qulqulluu gara amantaatiinis hin deeggara waan ta'eedhaaf jechuudha. Obboloota koo jaallatamoo fi kabajamoo har'a furtuun kana isiniif qabattee dhuftee jirti. Waan dhaggeeffataniif waan hordoftaniif immoo galanni keessan guddaadha. Kanaaf egaa yeroo biraattis yaada biraa yoo waaqayyo jedhee yaada bareedaa tokko qopheessaa jirra. Keessumattuu xiqqooshii yeroo ammaa kana kallattii adda addaatiin dhimma gaa'ilaa irratti ajjeeseen baay'achaa jira. Baroota darban keessa abalu fuudhaan talla baluu heerumte
guyyaa lama sadii booda immoo walii kan warratti galte waan akkasiitu dhaga'ama ture. Amma garuu ajjeeseetu baay'ataa jira. Kun rakkoonsaa eenyu bira akka jiru maal akka ta'e immoo waanan ofii koo irraa baradhe waanan ofii koo hubadhe tokko torbee kana keessaa isiniif qabadhee nan dhufa jechuudha. Rakkoon isa ajjeesus ishee ajjeefamtu bira qofa otoo hin taane eenyu bira akka jiru waliin ilaallaa. Kun immoo dhaamsi kun namoota dhimma isaa ilaallatu biras akkanaa qaqqabu abdii guddaan qaba. Bor yookaan iftaan keessaa qabadhee nan dhufa fedha Waaqayyo yoo ta'e. Kanaaf egaa guyyaa har'aa kana fakkaata. Ammas irra deddeebi'uudhaan hiriyoota koo obboloota koo hundi keessan guddaanaaf galatooma. Yaadni kun wal jajjabeessuun kun waliif dhaabbachuun kun immoo asuma miidiyaa qofa irratti otoo hin taane gara biyyaatti illee yoo galamee akka wal bira dhaabbatamu akka wal jajjabeeffamu asumaan dhaamsa kootii har'uma qofa wal bira dhaabbanne har'uma qofa wal gatuu otoo hin taane gara fuulduraattis haaluma kanaan gammachuun jira, fuudhuun jira, heerumuun jira, mucaa godhachuun jira, wantoota baay'ee jira jechuudha. Isa kana irratti illee jabaattanii har'a qofa wal bukkee dhaabbachuu otoo hin taane yeroo akkasii gara fuulduraattis jabaattanii akka harka wal qabattanii cimtan abdiif amantii guddaan qaba dhaamsa kootis jechuudha. Manni manaa furtuu dhalootaa miidiyaa 4 furtuu dhalootaan immoo furtuu dhalootaa furtuu nama tokko miti nama hunda yaada nama hundaatiif kan qabatee dhufudha waan ta'eef yaada keessan waan qabdan komiis ta'e jajjabina gaaffiis ta'e jalatti barreessaa nan dubbisa koomentii dubbisuu baay'een jaalladha. Akkas isiniin jedha isiniif deebisuudhaaf ni qophoofna. Kanaafiyyuu amma yeroo biraa dhimma biraa walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Galatooma nagaan naaf tura.